suni mo'an tokkummaan dhaabbatanii wal ijaaranii onni irra lolanii mo'an dargaggeessi kun cufti barattoota kennaa namoota hojii qaban namoota ogummaa gargaraa yuunivarsiitii irra eebbifaman diin godhamanii taargeet godhamanii yeroo carraa lubbuun jiraachuu dhaban eessa dhaqan carraan takkatti warri qabbosonaa jechuudha mootummaan Itoophiyaa ijaarsa waraana bilisummaa Oromootiif feebara hojjechuu jira dhamanan by the way karaa dhugaa karaa itti yaada ta'uu danda'a itti yaadu dhabe ta'uu danda'a kunam waan arguu jiru kun this is real fact dhugaa lafa jirtu kunin waraan kan itti yaadani kunoo al kanaan guddisuu jiran jechuudha dargaggoonni adamsan cuftiin sadarkaa kana dhufu jechuudha ogummaa fayyaa jechuun maal jechuudha ogeeyyii fayyaa jechuun including medical doctor nam medical doctor yookaan ogummaa fayyaa doktori nam yaalu barat yoo carraa lubbuun jiraachuu dhabu as seenaa jechuudha haala kan keessatti waraan kan balleessinaan hin danda'amtu waraan mootummaaf waraan bilisummaa Oromoo jidduu godhamuu jiru waan uummati keenya jira arguu jira uummati keenya qeessarra buqqa'uu jira saamamuu jira ijjeefamuu jira salphachuu jira hojii dhabee kadhattu ta'uu jira magaalaaf baadiyyaa keessa waan hin taane irratti arguu jira kuni kata'uu jiru waraan mootummaa maqaa Oromoo himata Abiy Ahmed illee mootummaa Oromoo jenna kullee waraan bilisummaa Oromooti waraan Oromooti jidduu tana gaagaam kan arguu jira ana sirratti recommendation lam calla qaba waraani bilisummaa Oromoo imal eebbisuu jiruun imal gar Finfinnee jedhe duula jira waraani mootummaa ammoo dhabamsiisu jedhetti jira dhabamsiisaa yookaan Finfinnee qabachuun kun agiyoomi deemtu waan jedhe gaafachuu fedhaa jechuudha yoo wanni kun lamaan mirkoofte yookaan mootummaan gareetan dhabamsiise keessa ba'u yookaan waraani bilisummaa Oromoo kun Finfinnee qabate Oromoo boqochiisu tun lamaan ta'uu baannaan Oromoo miidhamuu jira nagaa dhufu waan jedhe kaasani kanum solution hin jiru yaa Oromiyaa nagaa dirree waraanaa taatetti miidhamnu uummata nagaa ittuma fufaa dubbii keenya irratti akkaatu kaafte ijoolleen waraana kana keessa jiran ijoollee sammuu qaraati baay'een isaanii ani tibban dokumentari tokko hojjechaa jirra qophii dhimbiibbaatiin isin bira gaa seenaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo ka waraana giddu galeessaa kan wareegame tokko namni kun kitaaba jabaa barreesse Oromoodhaaf kitaaba seenaa qabsoo Oromoo mata duree kitaabichaas achumarratti agartu qophii dhimbiibbaa keenya tibbanaatiin hin daawwattu ijoollee qaqqaalii akkamitti waraana kana keessa jira akkaatu kaafte immoo hojiin mootummaan Abiy Ahmed dalagu hojiin guyyaan mootummaan waraana kana irratti dalagu uummata Oromoo irratti dalagu waraana kana jabeessa bal'isaa guddisaa bargaaksaa deema malee waraana kana balleessuuf ka jiru miti tokkoffaa maatiin waraana kana hidhamaa jiru miseensota waraanaati hidhamanii shan hidhamanii firri ijoollee waraana bilisummaa Oromoo jedhamanii hidhamaa jiru dargaggeessi jechuudha namni waan kana arge hidhamuuf qophaa'aadha jechuudha moor namni gara waraanaatti makamu deema qeerroowwan baay'een immoo akka diinatti lakkaa'amanii jiran sirna kana keessatti kanaaf filannoon isaanii gara waraanaa deemu karaa biraatiin immoo namoota manadhaa keessatti dargaggoota baay'ee manadhaa keessatti gariin rashanaa gariin gara waraanaatti tibbana akka ergaa jira kun hundi walitti dabalamee humna waraana bilisummaa Oromoo jabeessa malee waraana kana hin dhabamsiisu karaa biraatiin immoo lolli waraana kana wajjin godhamaa jiru moor waraana kana jabeessaa jira waraanni kun humnoota mootummaa irra bakka baay'eetti amma ijoollee waraana Tigraay irratti booji'amte fa'aa argaa jira baay'ee warri kun eessaa dhuftan jennaan amma Oromiyaa irraa dhufne maal godhaa turtan waraana bilisummaa Oromoo waraanaa turre ijoolleen kun hagamleen ji'anii yoo ilaaltu ji'a jaafa 2021 2022 kana keessa warra leenji'antu waraana bilisummaa Oromootti bobbaafamaa jira warri kun daily warra ispoortii hojjetaa ooludha warra barachaa ooludha warra qabsoof kutatee baheedha warra kana loluudhaaf hamilee hin qabu waraanni beeki waraanni mootummaadha kanaaf bakka baay'eetti hidhannoo hiikaa disarm ta'aa dhumaati ka jiru kun immoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessaati kan jiru ajandaa keenya kanumaan gola yaa gola bundura tokko callatti dara mootummaan Dr. Abiy Ahmed waraana bilisummaa Oromoo kan tuffachuu keessa ba'uu qaba jechuudha bilisiginnaan barcuma gubbaa jirtan malee biibulchuu hin dandeenye dhuga dubbachuu dansa arga jirra waggaa furu keessatti Itoophiyaa kiraayisisii bar zamana masaafinti gadi gootanii jirtan dinagdeen godhuu jirtanii
mirga namoomaatiin godhuu jirtanii waan cufaan godhuu jirtanii jechuudha. Nam tuffachuu adoo tuffiin taate biltigina caala namni tuffatamin jiru. Biltigina jechuun is a collection of opdio. Dhuga jirtu walti miti opdio kaleen beeknaa jechuudha. Dargaggeessa kanaaf biltigina wal na birnaa qabdu kan kaadir opdio wal birnaa qabde wayyaane duri ta xurii irra dhiqanii fidaniif dargaggeessa Oromoo kakalee qabsaa'ee wayyaane gussee wala dhuu jira jechuudha. So kara kanaan injifannoon dhufu waan hin jirreef yoo kadan deettan taate waraan bilisummaa Oromoo tuffachuu isaa marii araara yoo milkooftaa sullee yaa'uu dhumate carraanisi cufa TPLF waliinuu akka milkoofna argina jirra yoo milkooftaa waraani bilisummaa Oromoo kun afaan keessan dubbata wal dubbadhaa naga buusan lammeessa gubbaatti warri ammoo waraan bilisummaa Oromoo tiloluu jirtan maqaa keessanii yakkoota maamaan dalagama tura armaan dur dubbachaa jira maqaa keessaniin uummati qulqulluun ijjeefamuu jira maqaa keessaniin uummati qulqulluu gubbaatti yakkootiin taan gareen hojjetanii jiran naannoo qabattan bakka jirtan keessatti uummati qulqulluun tiffamu qaba lubbuu uummati qulqulluu tissa jenna ajanda keenya kanasuma gabaabsine. Ajanda keenya sadaffaatti dabarree jira daawwattoota keenya ajajaan Faanoo Gojjam Zammana Kaasee guyyaa kaleessa magaalaa Bahar Daaritti Koomishinii Poolisii naannoo Amaaraa fi humna waraanaa Opereeshinii humna waraanaa Itoophiyaatiin godhameen to'atamuu dhageenyetti jirra. Zammana Kaasee akka gariin jedhanitti mana qabalee keessatti gariin immoo akka jedhanitti gadaamii yookiin charchi keessatti to'atame jedhu haa ta'uti garuu namni kun nama akkamii ture kan jedhu gaggabaabsinee kaasuudhaaf hin barbaachisu waa'ee eenyummaa garee Faannoo kanaas jechuudha. Gareen Faannoo jedhamu kutaa qaba gareen Gojjam ka nama kanaan hoogganama. Faannoo Gojjam ka jedhamu ka amma Oromiyaa unkuraa jiru Matakkalii fi naannoo Beenishaangul Gumuz akkasumas lixa Oromiyaadhaan unkuraa jiru kan nama kanaan hoogganamuu fi Masrashaa Saxxee nama jedhamu nama garee hoogganamaa jirudha. Karaa biraatiin immoo gareen Faannoo ka biraa Gondar keessa ka socho'u ka Masaafinti Arbanyaa Masaafinti ka jaarsi tokko jiraami. Isaan ka hoogganamu sadaffaa irratti gareen Faannoo mootummaan beeku kan qaamoleen garaagaraa beekan East Amaaraa Faannoo yookiin Faannoo Amaaraa Bahaa warri kun Hasan Kiiramuu fi Mirree Wadaajootiin warra hoogganamanii akkasumas Shawaa Kaabaa keessas gareen Faannoo kabiraa jiraachuu dhageenya. Gareen kun egaa mootummaan Itoophiyaa fi gareen Tigraay gargaarsa namoomaatiif yeroo dhukaasa dhaabanitti hiikkachuu qabu jedhamuudhaan biyyaaf sodaadhaa nageenya biyyaatiif yaaddoo jedhamuudhaan manni maree nageenya biyyaalessaa kallattii kaa'een opereeshiniin irratti banameeti ka ture. Yeroo sana kaasee garee Faannoo kana keessatti murni dhalatee jechuudha. Faakshiniitti qoqqoodamanii jiranii. Kana wajjin wal qabatee mootummaan garee Faannoo beekamtii kennine jechuudhaan garee Faannoo keessumaa warra Walloo Hasan Kiiramuu fa'aa warra hoogganaman Mirree Wadaajoo wajjin fa'aan warra hoogganamaniif beekamtii kennuudhaan Bahar Daaritti badhaasa fa'aa kenneefii jira. Gareen kabiraa akka Zammana Kaasee fi warra biraatiin hoogganaman ka Gondar fa'aa mootummaa wajjin hojjennu jechuudhaan ishafatan jechuudha. Ishaffatanii ji'oota afur booda guyyaa kaleessaa to'atamee jira. Profeesarri kun qabame. Profeesarri kun yaa qabamee duuba taateefu maal seeta theory Charles Darwin tokko namni hin beekne jiru. Charles Darwin hin beektamu the survival of fittest theory waan akkasii suni jedhee ture maal jechuu seeta addunyaa tan gubbaatti nam dabsatu qofa jiraataa waan jedhu tokko kaa'ee jira. Exactly theory Charles Darwin sun reality yookaan dhuga siyaasa Itoophiyaa kam kee jiru waan ibsitan fakkaate. Itoophiyaa keessatti siyaasa keessatti duri qoosana fakkaata. Diinii duri siyaasa keessatti diinii dhaabbataan hin jiru firii dhaabbataan hin jiredhani gizee Oromoolee namni Oromoolee yoo ganuu fedhe falaasama sun fayyadama. Garanga muruu fedhuleen sunum fayyadama. Amma diqqoo wanni sun dhugana fakkaachuu jirti. Nam kana ji'oota muraasaan dura dubbachaa turre waraanii Tigraay fi Itoophiyaa kun jalqabee guddoo dhaadhisaa turan. EBC'n faan Oben yooleen Oben ni cufta faarsit. Nam mormatina yaa faarsite. Warri kun cufti faarsaa tur namichi kana. Maal seetaa afaanum kaleessa faarsesse dhaadheessetti gaafatini haala kanaan qabamtee harka nama buutu deebisee wanni sirra jedhaa jechuudha. So Itoophiyaa keessatti ilmaanti garaa wal nyaati jedha. Booranii namni eeksii walii badde maatimaatiksii keessatti xaan yaan badee waa maaniin badeedhanii maasii waliin balleessa oolu yookaan maatimaatiksiin herregi kun. Itoophiyaa keessatti siyaasaan akkasii waliin bada oolti namni waliin balleessa oolan nam deemu kan cufayyuu namichi kunini yakkoo tamaam hojjete jira. Gareen isa is jechuun danda'u inni dhukaasa ijjeesin argine gareen maqaa isaatiin chochootan hoggan
Oromiyaa keessatti yakkoo tamaam hojjette turte. Yakki Itoophiyaa keessatti deemuu jiruuf warri ooyoo jedhe jiltan bobbaase qulqulloota dhangalaase. Waraanni kaabaa banam godhe Itoophiyaan akka sadarkaa kana kuufti diigamte qabeenyi biyyatti akka khasaaru barattoota hedduun akka barnoota dhabdu. Manneen barnoota nu keessa baran akka barbadaan warga'ee taphate keessa tokko kanaa jechuudha. Is qofaa miti warri gugurdaan miseensa paarlamaa keessa jiran jira, mootummaa biyya keessa qondaalta hin jira, kun cufti walii yakka hojjetee jechuudha. Majority of bilchigina arkolaana bilchiginaa dabalatee nam kana gaafinni mootummaan barbaade dhaqee jedhanii yaadgar garaa kennama ture. Qonda warri aktivistooti mootummaa ta'ee beekan. Aktivistoota jechuun hin dandeenyu deerinnatooti mootummaa yookaan warri xiqqaa kan odeeffannoo qabu. Kan miidiyaa irratti ammoo arraba qabaktansa dubbata gadi bee dubbachaa ture. Zammanee kaasaa gadaam gabbachaaluu sirbi tokko gadaam seenee jedhan irra dubbatan. Namni gariin ammoo sossobanii fidanii warri mootummaa warra faannoo kan deeggaru leellistooti sirnaaftanyaa namni kun goota raasaa yaamanii waliigaltee maqaa waliigalteetiin fidanii qabanii akkasitti taphatanii amaara gurgurate baanda nu keessaa nyaatedhanii odeessuu jiran lachuufu ragan qabu garuu akka nama miidiyaa kee ture tokkotti hojjadhe tokkotti ragaa jiru viidiyoo laf jirtu laalee kan dubban taate bakki inni itti qabamsunti wanni gadaami fakkaate hedduu jiran wayaan achirra fannifamti yookaan argitaati yoo viidiyoo sun qaban filanatti tola wayaan sun akka dansaa namir deebee laaluu danda'a. Lammeessoo suuraaleen achi keessa maxxanfamanii laaluu dandeetti. Labsuun teebilii waan jira cuuf laaluu dandeetti. Namicha kana haasa'u isa keessa waan inni deddeebiin dubbatu laaluu dandeetti. Yeroo baay'ee waa'ee amantaa kanaan waluuf qabsiisa. Akka nama siyaasaa loluu danda'ini akka nama amantaa loluu tokkollee fakkeessa yeroo hedduu maatii biraan hin eegaa waan akkasii haasaa arguu dhaga'uu jirra. Warri ammoos deeggar gargaree nam kana mootummaan Itoophiyaa akka barbaadan cheerchi keessa man qabalee keessatti baardaar qabalee sadii keessa qabee adoon ta'e waliigalteef yaamanii waliigalteef dabarsanii gurguratanii warri adin jira. Hallee mormuu hin dandeenyu. Itoophiyaa keessatti survival of fitness Charles Darwin theory isa kaasee jira. Nami birri 10 illee war gurgurata. Diinagdee nyaatamte jirti qabeenyi biyyatti hin jiru nami jireenyi tulfaata jira. Ilmi nama dhiisi amma ergamtoota biyyoonni dhufu nami Itoophiyaan gurguratu jedhee afaan guutee dubbachuu hin danda'u wirbuusa bira. Kana wajji wal qabatee magaalaa Bahar Dar keessatti ibsa Komishinii Poolisii naannoo Amaaraa baaseen ibsa gaddaa jechuudha. Eda Bahar Daritti qajeelcha poolisii magaalaa Bahar Daritti hoogganaan kutaa tajaajila poolisii uummataa Komaandar Waagaw Tarraqany namootaan ajjeefaman jedha. Ajjechaan qondaala poolisii kanaa isa wajjin wal qabatu dhiisuu hin beeku garuu naannoo Amaaraa keessatti haleelawwan akkasiirra deddeebiin qondaalota mootummaa irratti raawwatamuu dhageenya naannoo Shawaroobit kanatti irra deddeebiin qondaalota mootummaa wajjeefaman. Shawaroobit naannoo Amaaraa bakka hedduutti qondaaltota olaanaan dhumachaa turan. Dhumachaa turanii karaa biraatiin immoo ganama kana namni tokko Ameerikaa irraa karaa Feesbuukii ka barreesse deeggaraa mootummaati gumaan qondaala poolisii kanaa bayee jira jechuudhaan namoota Komaandar Tarraqany ajjeefne jedhee dhaadataa ture. Adeemsi kuni siyaasa Itoophiyaa keessatti adeemsa balaafamaa jedhee yaadaan. Ajjechaawwan akka kanaa dhuman qaban. Egaa amma aadaan gara sanaa beekamaadha. Dammallaash moo Dammallaash. Waan jedhamu. Deebistu jechuudha. Yaa gumaa walii baasuu waan jedhamu. Wanni sun baay'ee Oromoon faallaa kanaa jira. Oromoon nama firasaa ajjeese gumaadhaan araarfataa madaasaa gumaadhaan fayyisa jechuudha. Aadaa Itoophiyaa keessa biyya lafaa gubbaarra kan bakka baay'ee hin jirre aadaa addaati kan qabu. Dhiigaan deebisan yaa. Gara kaabaatti aadaa akkasiitu jira. Wanni kun immoo dhuman qabu beeki. Anamma guyyoo hariyoon ajjeese maatiin guyyoo maatii kiyya ajjeesaa maatiin kiyya immoo maatii guyyoo ajjeesaa. Walum fixan aguluma. Adeemsi kun immoo siyaasa keessa gaafa dhufe siyaasaan kennamsuun wanti keessa isin jirtu. Adeemsi kun immoo siyaasa keessa gaafa dhufe biyya nyaata jechuudha. Biyya nyaata. Itoophiyaa beekanii nyaatamaa jirti. Adeemsa gaagamni isaa dhuma hin qabne arguuf jirra ka jedhudha. Karaa biraan dubbii faanoo wajjin yoo walitti deebinu faannoo Amaaraadhaa ka hidhachiisee bobbaasee mootummaa Abiy Ahmad. Mootummaan naannoo Amaaraa yeroo waraanni Tigraay marsaa jalqabaa eegale marsaa lammeessoo yeroo waraanni humnoota Tigraay gara Amaaraa dhufan kitaatii irra deddeebiin labsuudhaan humnooti naannoo Amaaraa keessa dargaggoota dabalatee qawwee booji'aa qawwee boojitan immoo
warasuu dandeessu jedhee pirezidantiin gaaf sanaa eenyu ture tashaagir maan tashe eenyu ture Aganyoo Tashaagar amma qondaala olaanaa birri miiliyoona agamii fudhatee dhani gaaf akkasii kennaafi turanii wamaraafuu humni faannoo humna mootummaa naannoo Amaaraa gidduu gaarummaa hin qabu amma akka laalaa jirtu aktiivistooti hayyooti Amaaraa hogganooti mormitoota Amaaraa garee kanaaf sagalee ta'aa jiran gareen kun immoo yeroo waraanni Tigraay naannoo Amaaraa keessa dhufetti garee qondaalota waraana Oromoo rashanaa turedha. Akkana. Garee waraana Oromoo waraana kibbaa ofirra deebi'aa ture rashanuudhaan hiikkachiisaa turedha. Abiyyi Ahmad ragaa ba'eera kan. Kilaashii gugurraacha kaarmaan dura waraanni kumuun qaban biyya keessa kan hin turre ka waraanni keenya qofa qabatu garee kana harkatti arginee jirraa jedhe. Basically suuraa isaaniirra nu du'e by the way qondaaloti mootummaa kan aarse arbanyaan kuni Gaardiin gaardi namu cufa deemaani hadeemuuti sunii misla wanni warra arsuu malee mootummaan Abiyyi Ahmad garee tan kadhachiisa akkuma ta'e mootummaa Abiyyi Ahmad gurasuu qawwee namirraa haa jennaani warri raayyaattis biyya qiyaamatti buuse qawwa sun guurrat qawwa guurraanis hin cufa raayyaattis biyya irra guurratan kan Dr. Abiyyi Ahmad afaan ofiitiin dubbatee jira jechuu kaani yeroo tokko uummata Itoophiyaa kunini ay Oromo edani faqoos Abiyyi Ahmad qoos siyaasa Itoophiyaa yoo batii galtee fi jechuu kaan ammoo namee duuni gar siyaasaan Itoophiyaa kun itti deemtu waan nu batiniif diqqoo waliin dhaawulan malee uummata Itoophiyaa kun uummata miimoorii waan kalee keessoon hin qabanne jedhetti namana garee tan warri faarsa ture hin qabanna የፋኖ የመከላከያ የአማራ ልዩ ኃይል ለኔ ወልቅጤ ደባላ ዩቲዩብ ጉባውን ቡሲን ሚዲያ ላይ ሞቱማ ጭፍቲ ቀዌ ታኒ ኸዳ አይደኔው ምናን አባ ፌት ረጀፍቴ ኸቻ ቱርቴ ለሜሶ ሞቱማን ቀዌ ጉራፊ ቱር ጋሬተን እንትዳቺስ this my question garetan nami hidachise lolchisa ture amsi asarra waldabdenaani walidun kuninum jirti asirra wanni tokkatama lubachu dandeetum motumaan Dr. Abiyyi Ahmad khum bufabuti jinni maani wanni keessin jirrin jirtu arki caalu yuwana raatuuf maraatu gantuuf maani wanni keessin jirrin jirtu warri kun cufti amma yoo targetaate miseenso gareen tun garee mootummaa waladhaa jirtu akkana miti garee mootummaa waladhaa jirtu mootummaan garee tan shoror keessa jedhe khafarra yubaatu malee paarlamaan burganam yaamani arka baasoodhaan hin baasa bakka gandi damii way arkum baasee miti hin baasa dhibiin jiru farrajuun danda'a garuu paarlamaan kunin garee mootummaa yakkamtoota dheeduu itti bobbaasee yakkuu jirtu komiseensoti paarlamaa baanii deeggaran arguu jirta jechuudha. Warri mootummaa waliin hojjetan ka Itoophiyaa dhiyeet dhaabanii hiriir yaaman ka walijjeessa jedhanii gizee cufa miidiyaa mootummaa irra dhaadheeffaman arbanyaa hodhanii nama kan faarsuu jiran jechuudha. Arbanyaan kun nam dargaggoota Oromoo fixa ture. Arbanyaan kun nam raayyaattis biyya fixa ture. Gara Oromoo fiddammoo dargaggeessumanii dhaab jiru tokko fakkeenya lammii beenyaa sanii fuudhuu danda'a. Dargaggeessumanii dhaab jiru obboleessisaa mani dhaa keessa baasanii haal sun ta'in ijjeessanii rashananii jechuudha. Warra immoo diida beeleen jiru itti dubbatan. So mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad qarree hamtuun ni gubbaa dhaabata namni cuftuu bachuu danda'a jechuudha. Gareen tun nam kaniiti malee aratti kiiloo cifti. Ab Daaniel Kibrat fa'a. Namichi namni Oromoo tokko maqaa san beeku sheekii Daaniel Kibrit jedhee maqaatti baase. Is a good name by the way. Arrabsu hubatuun tan abaaru hubatuun tan dhugalab jirtu sun. Good names. Namni Kibrit qabsiisee Itoophiyaa goola jirtu tokkis fa'a. Kaa wargisa cufa yu Ameerikaaf maani keessatti hiriir ba'e walaa malee wal ijjeefne malee barbadeessin malee jedfa. Kaan garee akkana ta waliin lolte dudduubaan nam ijjeefte qawwee hiikatte bosona seentu gadaam yookaan cherchi seente masgidi keessatti abrish gadaam isii nama waan lafaa quufetti achi galaa miti. Amduun anillee bakka maa gorree yoo dubbiin ajjabaa dubbiin akkas ta'uu jirti Fred maalti deemuu jirti. Akkaatu kaafte gareen kun shoor keessadha baay'ee. Anamma mootummaan Itoophiyaa kan sirriitti understand gochuu qabu mootummaan jireenya yoo yaadne jechuudha. Waraana Itoophiyaa rashananii qawwee irraa hiikkachuu ol yakki jira biyya san keessa tourism gantummaa warri seera maal jedhanii hiikuu akka danda'an hin beekan. Yakki egaa amma humnooti TPLF fakkeenyaaf Northern Command yookiin ajaja kaabaa waraananii gantummaa dhadhee himatee Abiyyi Ahmad. Northern Command rukutuu fi koloneelota Oromoo koloneelota kibbaa hoogganoota waraanaa lakkoofsaan baay'ee ta'an rashananii qawwee irraa hiikkachuu gidduu garaagarummaan jira. Gantummaan hamtuun kan Abrahaam sumbitta diinummaa kan kee argite walti qophaa turte rashanee sirra hiika diinummaa kee beek. Kun ammoo waliin aduuduu jirtu kan sirra hiika diinummaa. Diini guddaan bitta beeta mangisti kee waliin isa zaatu. Sodaan guddaan biyya sana tireetii guddaan Itoophiyaadhaa garee tana yoo ta'uu baatte
egaa garee biraa eessaa fidanii akka barbaadan gaaffii guddoodha. Gareen qondaalota rashantu ka qondaalota poolisii hedduu rashantee jirti. Oromiyaa keessatti daayilii namoota nagaa ka fixaa jirtu qabeenya saamaa jirtu lafa Oromoo aanaalee Oromiyaa gara afurii moo meeqa gandoota hedduu isaanii weerartee qabiyyee lafaa barbaacha ilma namaa kan qalaa jirtu daayilii guyyaa adii shoorkeessaan kana uleenyu Alshabaab barbaannamu ISS barbaanna. Kanaaf gareen tun literally garee shoorkeessitoota kana walitti mun baay'ee barbaachisaadha. Sadarkaa sanitti gaafatummaan jiraachuu irra jiraata. Jaarsummaa minaaminte hin jiru. Jaarsummaan taate baattiin beennu gareen Abiyyi Ahmad namisaayyuu qabdee gareen isaallee naannoo Amaaraa keessatti guddoo laf gargalchuu jirti jedhanii poolisiillee ganam kanarra jalqabanii ijjeesuu jiranii namichi kun fuuldura maal beekanii silxaan tokkotti kennanii fedhan federaal gubbaatti itti gaafatamaa ministeer koominikeeshinii fedhan nu bulcha waan isa beedwaan Itoophiyaa akkasuma babbaddaa ajandaa kallasuma gabaabsine gara ajandaa xumuraa dabaraa oolchu. Ajandaa keenya ittiin goolabnuun Itoophiyaatti dinagdeen daddaaquu wajjin wal qabatee gabaan maallaqaa alidilee yookiin black market jedhamu babal'achaa jira jedha Bloomberg. Garaagarummaan gabaa idilee fi